Ashama akkam jirtu nagaa keessanii har'as gaaffii tokko qabadhee dhiyaateera. Obboleessa gara kana dhufaa jiru tokkotu jira. Isaan gaaffii gaafadha. Obboleessa akkam nagaadha? Nagaa galata Waaqayyo akkam? Gaaffii tokko si gaafadha jedheen ture. Rakkoon qabu na gaafadhu. Obboloonni shamarranii dhiira gammachiisuuf maal gochuu qabu? Okay, obboloonni shamarranii dhiira gammachiisuuf maal gochuu qabu? Waan gurguddaa sadii gochuu qabu. Tokkoffaa dhiira qarshii gaafachuu dhiisu. Lammaffaa akkuma qarshiin jiru irraanfachuu. Sadaffaa yoo manni qarshii kenneef iyyuu diduu. Kaffaalaan jedhama. Daraartuu kaffaaloo. Okay, baga nagaan dhuftee gaaffii lamaan qabadhee jira. Gaaffii koo tokkoffaan akkas jetti. Qaama qabda miti ree? Qaama kee kana keessaa isa kamtu addaa jettee yaadda? Qaama koo kana keessaa adda kan ta'e anatti yaa anuma adda narratti kan ta'e hin jiru. Yaali qaama baay'ee qabna baay'ee. Qaama kana keessaa isa kamtu adda jettee yaadda? Yookaan immoo qaama kana keessaa isa kamtu adda? Adda kan naati anumtu hin jiru garuu. Yaali. Adda kan hin jiru yaa kopheedha. Kopheedha. Kopheen addadhaa? Adda kan ta'e hin qabani garuu. Gaaffii lamaffaan si gaafadha. Gaaffii lamaffaan immoo akkas jedha. Mixiin tokko gaara yaabuuf kaateetu gaara yaabaa jirtu gubbaa geesse deebite kufte. Mixii kana maal isheetu cabee irra si deebi'u? Mixii tokko gaara yaabaa jira. Gaara yaabidde yettuma yaabaa jirtu gubbaa geesse deebite kufte. Mixii kana maal isheetu cabee? Kan cabu yaa'u gaafa. Mixiin gaafa qabdi? Ani hin beeku garuu waan qabdu na fakkaatti garuu. Yaali mixii kana maal ishee cabee? Yaa'u luka waan qaban natti fakkaatu. Ani hin beeku garuu bakka. Okay, galatoom. Deebii tokkoffaan akkas jedha. Qaama kee keessaa isa kamtu addaa kan jedhuufi kunooti. Wantoota gurguddaa lama kan itti ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maalidha? Marqaa. Boqqolloo akaayii fi xabarii manatti fakkaata. Akkam tolee galatoomaa gaaffii lama qabadhee jira. Gaaffii lama siif qabadhee jira. Gaaffii koo tokkoffaan akkas jedha. Addaamiif Ewaanii lammiiwwan chaayinaa har'aa ta'anii rutuu ta'e silaa Eden keessaan ba'an turanidha. Addaamiif Ewaan lammiiwwan chaayinaa har'aa ta'anii rutuu ta'e silaa Eden keessaan ba'an turanidha. Maaliif akkamitti yaaddasii? Maaliif itti yaadda? Ani tokkoffaa naddaa tolee yaada. Lammaffaa irratti immoo qabeenya qabu. Sadaffaa immoo teekinooloojiin baay'ee deemaniiru. Okay, atu. Ani kanan jedhu macaafni afaan Oromootiin barreeffame waan ta'eef isaan irra caalaa Ingiliffa waan dhagaaniif sababa kanaaf ta'a jee yaada. Kan biraan immoo bakka isaan wantuma Afrikaa irraa adda waan ta'aniif xiqqoo addaatanii mataan isaanii wantoota adii waan ta'eef diimaa waan ta'eef jee yaada. Addaamiif Ewaan utuu lammiiwwan chaayinaa har'aa ta'anii ta'e silaa Eden keessaan ba'an turanii. Si galee? Addaamiif Ewaan lammiiwwan chaayinaa har'aa ta'anii ta'e silaa Eden keessaan ba'an turanii. Istiin maaliif jettee yaadda? Akkamitti tilmaamta? Akkan itti yaadu otuu lammii chaayinaa ta'anitti chaayinaan sababii boofa nyaattuuf kan addaamiif waan jannata dhaqee baase boofa goyyomsee baase. Isaan immoo goyyomuu dhiisanii boofatti nyaatu turan silaati. Oh my God! Wow! Addaamiif Ewaan lammiiwwan chaayinaa har'aa ta'anii ta'e silaa Eden keessaan ba'anii. Yeroo baay'ee hojiitti amantis ta'eef waa'ee waaqa waan hin beekneef kanaafidha. Waa'ee waaqaan beektu waan ta'eef chaayinaan irra caalaa hojiitti amanu. Amantiin keenya hojiidha jedhu. Addaamiif waan immoo waaqatti amanu waan ta'eef sababii kanaaf akkas ta'a jechuudha. Kanuma yaaltaa? Gaaffii lamaffaan immoo akkas jetti. Wantoota gurguddaa lama
kan ati ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Boqqolloo akaayii fi xabarii manatti fakkaata. Gaaffii lammaffaan immoo akkas jetti. Wantoota gurguddaa lama kan ati ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Wanti hundumtuu nyaatama. Ciree irratti maaltu nyaatama? Argamnaan ilma nyaata. Garuu akkana fiikoo kan inni nyaanne qaaraadhaani. Atoo? Ani akkan jirutti wanti lafa kanarra jiru hundumti isaayyuu numa nyaatama. Ani akka kootti qursii kan hin nyaanne immoo foon hin nyaadhu. Wantoota gurguddaa lama kan ati ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Ciree irratti? Kan ati nyaachuu hin dandeenye. Ciree irratti nyaachuu kan hin dandeenye marqaa. Wantoota gurguddaa lama kan ati ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Wantoota gurguddaa lama kan ati ciree irratti nyaachuu hin dandeenye. Maaliif maali? Kostii tokkotti yaadu. Wantoota gurguddaa lama kan ati ciree irratti nyaachuu hin dandeenye. Foon ta'a. Kan biraa? Buna. Gaaffii deebiin keenya akkas ture. Wanta lama kan ati ciree irratti nyaachuu hin dandeenye laaqanaaf uffata. Galatooma. Wanta namni hundumtuu qabaate nus qabaannee jechuudha. Addaam hin qabne maal ture? Yookaan adam hin qabne maal ture? Kalee gar tokko. Cinaachisa gar tokko. Ashi. Akkasuma. Akkasii? Akkas hin ta'u. Nuyyuu qabna jechuudha. Wanta hundumti keenya hin qabnu garuu kan addaam hin qabne. Waan asii kana. Maal ture? Hin beeku maqaa isaa haa. Eesh. Waan asii kana haa. Ara qonkoo. Qonkon qabuun. Tole akkas miti deebiin isaa maal ture isinitti fakkaate? Addaam abbaa fi haadha hin qabu akaakayyuus hin qabu. Qaba? Hin qabu. Bakka galatooma kana ture. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Garaaf gaaffitti. Ayyaantuun jedhama. Biyyaalaan jedhan. Barsiima hundeessaan jedhama. Qixxaataa olaanaa naan jedhan. Yeroo sanan jedhama. Kankoo Yoonaas Duuchaa. Marartuudha. Hawwiin jedhama. Wishala. Stalmaan jedhama. Duraanii Tasfaayii. Masarat Girmaa. Iliyaasin jedhama. Daas Tasfaayin jedhama. Waan hin qabne sirriitti qooduu hin danda'u. Waan hin qabu immoo nama hin jaalladhuuf nan hira sirriima. Gama dhiiraatiin waan jedhamullee hin beeku baadhee gara dhalaatiin durbummaa jedhama kan dubaraa. Durbummaa. Kan dubaraaf akkas jedhama. Ati yaalime? Feestaalii. Feestaali. Feestaali. Gaaffii tokko qabadhee jira. Gaaffii kana si gaafadhaa. Gaaffii kana deebisuu yaaltaa jechuudha. Wanta qabdadhee yaadu yoo qabaatte wanta yoo qabaatte tokko jechuudha. Nama hundaa qooduu hin barbaanne maalidha? Nama hundaa qooduu yookaan immoo nama amantu qofaa kan itti qooduu barbaaddu tokko maalidha? Nama hin jaalladhu tokkoof nan qoodaaf waan hin qaburraa jechuudha. Waan hin qabne sirriitti qooduu hin danda'u. Waan hin qabu immoo nama hin jaalladhuuf nan hira sirriima. Hiruuf dirqamadha. Wanti kun maalidha fakkeenyaaf jedhamni jireenya keessatti jechuudha. Waanidha. Yoo qabaatte qabdadhee yaada yookaan qabaachuu isa dandeessaa. Yoo qabaatte nama hundaa qooduu kan itti hin barbaanne yookaan immoo nama amantu bichaadha qooduu kan itti barbaaddu. Fakkeenyaaf waan abbaa manaa koo yookiin immoo jaalallee koo faana raawwadhuu fi waan ani godhuu fi tokko nama biraaf qooduu hin barbaadu. Gaaffii tokkoon qabadhee jira. Gaaffii kana si gaafadhaa deebisuu yaaltaa jechuudha. Gaaffiin kun akkas jedha. Qabdadhee yaadu qabaachuus hin dandeessaa. Wanta tokko yoo qabaatte wanta qabaatte kan itti namaa qooduu hin barbaanne nama hundaa qooduu kan itti hin barbaanne maalidha?
Waan an qabu keessaa moo? Hiriyaa jaalalaa koo. Wanta kana qabdas qabaachuu ibsuu hin dandeessaa. Nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama amantu qofaa yookaan nama jaallattu qofaaf qooduu barbaadda wanta kana. Wanti kun maalidha? Waan nama tokkoof kennu waan nama jaalladhu tokko kennuudha. Kennaatu hin taane wanti qabda. Qabaachuus hin dandeessaa dhiisuus hin dandeessa. Waan kana yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduu hin barbaaddu akka gartetti. Nama jaallattu qofaa yookaan nama amantu qofaaf qoodda. Wanti kun maalidha? Yaali? Qarshii nan kenna. An beeku. Okay, kanuma yaalta? Maaliidha ree wanti namaaf kennuu hin dandeenye sitti himee. Nama hundaa qooduu hin barbaaddu yoo qabaatte wanta kana. Gaaffii lama qabannee jirra. Gaaffii tokko sin gaafadhaa deebisuu yaaltu. Gaaffii kee tokkoffaan akkas jedha. Wanta utuu harka keetiin ittiin bu'in harka keetiin hin qabatin cabsuu dandeessu maalidha? Harkaan ittiin qabate. Cabsuu dandeessu maalidha? Hin beeku. Yaalisti laa harkaan utuu ittiin bu'in utuu qabatin cabsuu dandeessa wanta kana. Wanti kun maalidha? Hin beeku ani naan galle. Okay. Ati yaalta? Dubbiidha. Dubbii? Jechootuma haasaa. Okay, haasaa cabsuu dandeessaa jechuudha. Siif immoo gaaffii lama afaan qaba. Gaaffii kan biraas gaafadhu. Wanta qabda dhee yaadu qabaachuus hin dandeessa wanta kanaa jechuudha. Yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama amantu yookaan nama jaallattu qofaa qoodda. Wanti kun maalidha? Irra deebi'e. Laa wanta kana qabaachuus hin dandeessaa qabaachuu dhiisuus hin dandeessa. Garuu yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan nama amantu qofaa qoodda. Wanti kun maalidha? Gargaarsa. Gargaarsa. Nama hundaa qooduu hin barbaaddu gargaarsa yoo qabaatte. Jechuun egaa namatti dhufee inni qabu malee namatti dhufee inni hin qabne hin gargaaraare. Kana fakkaatu kan biraa. Wanta kana qabaachuus hin dandeessaa qabaachuu dhiisuus hin dandeessaa. Yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan nama seetaan nama amantu qofaaf qoodda. Wanta kana wanti kun maalidha? Waan nama baay'eetti dhiyaatuuf qooduu dandeessaa jira waan. Gaaffii kee tokkoffaan akkas jedha. Wanta yoo qabaatte qabda dhee yaadu qabaachuus hin dandeessa wanta kana. Yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu wanta kana. Yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan namatti amantu qofaaf qoodda. Wanti kun maalidha? As ilaaluu qabda. Irra deebi'u. Wanta kana qabaachuus hin dandeessa qabaachuu dhiisuus hin dandeessa. Yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan nama amantu qofaaf qoodda. Wanti kun maalidha? Maqaa isaan dubbadhaa. Maqaa isaa kaasta. Yaala. Nara darbe. Maanni jaalala? Jaalala. Kan biraa? Kan biraa maanni hin beekoni kan biraa. Atoo. Laphee ko. Laphee kee. Laphee koo qabaachuu qabda kaa. Laphee qabda miti ree. Waan kana qabaachuus hin dandeessaa qabaachuu dhiisuus hin dandeessa. Wanti kun jira chaan jiru dhibbaa dhibba. Qabaachuus hin dandeessaa qabaachuu dhiisuus hin dandeessa. Yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo ati yaalime? Okay, deebii yaale. Lubbuu. Lubbuu kee. Okay, galatoomii. Gaaffii lamaffaa sin gaafadhash. Wanta utuu harka keetti hin buusin yookaan hin qabatin cabsuu dandeessu maalidha? Utuu harka keetti hin buusin hin qabatin ittiin bu'in cabsuu kan dandeessu maalidha? Laphee namaa. Laphee namaa cabsuu dandeessaa? Thank you. Akkasumaanis. Laphee namaa. Gaaffii tokkoon qabadhee jira. Gaaffii kana si gaafadhaa deebisuudhaaf yaaltaa jechuudha. Wanta utuu harka keetti hin buusin yookaan harkaan hin qabatin cabsuu dandeessu maalidha? Utuu harka keetiin hin qabatin harka keetti hin buusin cabsuu kan dandeessu maalidha? Jechaadha. Jecha namaa ta'uu danda'a. Jecha namaa? Mee ibsi.
Fakkeenyaaf jechuun jecha namannaan sin jedhu amma yaada namni tokko yaada wayii sii kaasa yaada sana too maalitti hin buusin harkatti hin buusin jechi sana jechaan cabsuu ni danda'a jechuudha. okay, jechaan cabsuu dandeessaa jechuudha. Galatoomi. Gaaffii tokkoon qabadhee jira. Gaaffii kanan si gaafadha. Yoo dandeesse deebisuu yaaltaa jechuudha. Wanta utuu harka keetti hin buusin yookaan harkaan hin qabatin cabsuu dandeessu maalidha? Wanta tokko utuu harka keetti hin bu'in yookaan immoo utuu hin bu'in utuu hin qabatin kan itti cabsuu dandeessu. Too harkaan ittiin bu'in kan itti cabsuu dandeessu. Yaadadha yookaan kaayyoo yaada. Yaada yookaan kaayyoo kana caalmaa fooyyessuu dandeessaa? Sadarkaa yaadaatti caba. Sadarkaa yaadaatti kan cabu kaayyoo kee sababoota garaa garaatiin kan cabsitu yoo ta'edha. Malee otoo ittiin bu'in kan hin cabu jira natti fakkaata. Waan akkas jedha. Wanta tokko kan utuu harkaan ittiin bu'in yookaan hin tuqin cabsuu dandeessan maalidha? Yaada. Yaada. Utuu harkaan ittiin bu'in cabsuu kan isin dandeessan yaadadha. Kan biraa? Kan biraa qilleensa. Qilleensa. Okay, gaaffii lamaffaatti darba. Gaaffii lamaffaan immoo akkas jedha. Wanta ta'e qabdus ta'uu danda'a qabaachuu dhiisuus hin dandeessu. Garuu yoo qabaattanii nama hundaa qooduun barbaadan. Yoo qoodan immoo nama jaallattan qofaaf nama amantan qofaaf qooddu. Wanti kun maalidha? Irra deemee gaaffii kenna. Okay. Qabaachuus hin dandeessu qabaachuu dhiisuus hin dandeessu wanta kana. Yoo qabaattan garuu nama hundaa qooduun barbaadan. Nama jaallattan yookaan nama amantan qofaaf qooddu. Wanti kun maalidha? Kuni gama dhiiraatiin waan jedhamullee hin beeku baadhee gara dhalaatiin durbummaa jedhama kan duraa. Durbummaa. Kan dubaraaf akkas jedhama. Dhiiraafoo? Dhiiraaf waan jedhamu ammatti yaadadhu. Kan biraa kan kana fakkaatu yaaltu? Gaaffii kana deebisuu yaaltaa jechuudha. Gaaffii tokko faana akkas jedha. Wanta utuu harka keetti ittiin bu'in yookaan harkaan hin tuqin cabsuu dandeessu maalidha? Utuu harka keetti hin buusin yookaan harka keetti hin tuqin wanta cabsuu dandeessu maalidha? Yaada. Yaada. Kan biraa? Kan biraa. Yaali. Waan nuti namni tokko ittiin bu'in cabuu danda'u tokko maalidha? Bishaan. Bishaan. Hin cabaa bishaan? Okay, galatoomi. Gaaffii lamaffaan immoo akkas jedha. Qabdadhee yaadu qabaachuus hin dandeessa wanta kanaa jechuudha. Yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama jaallattu yookaan nama amantu qofaaf qooduu barbaadda. Wanti kun maaliyya? Okay. Qabaachuus hin dandeessaa qabaachuu dhiisuus hin dandeessa. Isa kana ofitti amanamummaan qabu. Garuu yoo qabaatte nama hundaaf qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo namoota amantuuf nama jaallattu qofaaf qoodda. Wanti kun maalidha? Deebisuu hin dandeenya. Yaali. Deebisuu hin dandeenya. Gaaffii kana deebisuu yaaltu jechuudha. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Wanta utuu harka keetiin ittiin bu'in hin tuqin cabsuu dandeessu maalidha? Maaltu jira? Maaltu jira? Feestaalii? Feestaalii. Kan biraa yaaltaa? Kan biraa. Utuu harkaan ittiin bu'in. Harka keetti ittiin bu'in waan tokko ittiin buusin qabaatu wanta kana cabsuu dandeessa. Cimaa wantichi cimaa. Qilleensuma kana malee. Qilleensa cabsu. Okay, gaaffii lamaffaas gaafadhu. Gaaffii lamaffaan immoo akkas jedha. Qabdadhee yaadu. Yoo qabaatte garuu wanta kana yoo qabaatte nama hundaa qooduu hin barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama amantuuf nama jaallattu bichaa qoodda. Wanti kun maalidha? Dhiiga. Dhiiga kee? Okay, kan biraa yaaltaa? Wanta kana qabdas qabaachuu hin dandeessa. Dhiiga qabda yeroo hundumaa. Si galee an garuu wanta kana qabaachuu hin dandeessa qabaachuu dhiisuus hin dandeessa. Yoo qabaatte garuu nama hundaa qooduun sitti hin tolu. Yoo qoodde immoo nama amantuuf nama jaallattu bichaa qoodda. Wanti kun maalidha? Birrii. Qarshii. Yaaltaati kan biraa? Jaalala. Jaalala. Thank you.
yoo qabaatte namaa qooduu kan ittiin barbaanne iccitii keeti. Fakkaatu? Innis sirriidha. Iccitiin koo anuma kooti. Deebii kee yaalta galatoomii. Deebii isaa akkas ture iccitii keeti. Deebii tokko faana akkas ture utuu harkaan ittiin bu'in utuun qabaatiin kan itti cabsuu dandeessu waadaadha. Wanti itti qabaatiin namaa qooduun barbaanne yookaan immoo yoo qoodde immoo nama hundaa qooduun barbaanne iccitii keeti. Galatooma. Gaaffii isa kanaaf deebiin isaa waadaanis ta'uu cabuu danda'a. Waadaas utuu ittiin bu'in cabsuu dandeessa. Deebii lama gaaffii tokko faa akkas ture. Wanta tu qabaatte namaa qooduun barbaanne yoo qoodde immoo nama hundaa qooduun barbaanne maal ture? Iccitii. Walii galee? Iccitiidha. Iccitii yoo qabaatte nama hundaa qooduun barbaaddu. Yoo qoodde immoo nama amantu qofaa qooduu barbaadda miti. Kanaafuu iccitiidha. Galatoomi. Deebii tokko faan akkas ture. Akkuma isin yaaltan kan isin tu harkaa ittiin bu'in cabsuu dandeessan waadaadha. Yaadas cabuu danda'a. Lamaffaan immoo kan isin nama hundaa qooduun barbaanne iccitiidha. Hin fakkaatu? Fakkaata. Galatoomaa. Deebii tokko faan akkas ture. Wanta utuu harka keetiin ittiin bu'in cabsuu dandeessu maalidha? Waadaa. Okay. Ishi deebii lamaffaa. Wanta tu qabaatte namaa qooduun barbaanne yoo qoodde immoo nama hundaa qooduun barbaanne maalidha? Iccitii. Obboleessoo baga jala bultii waggaa haaraa nagaan geesse. Baga jala bultii waggaa haaraa nagaan geessan jedhe. Waggaa walumaan geesse. Tole waggaa dhufaa jiru kana waggaa haaraa kanatti akka dhuunfaattis ta'e akka biyyaatti maal barbaadda? Nagaa. Nagaa. Nagaa barbaadda? Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Siifis haa ta'u. Nagaa. Isinoo maal barbaaddu? Nagaa. Okay. Nagaa lamee? Nagaa akkam? Akkam? Fayyaadha. Gaaffii tokko si gaafadhaa yoo argatte sarpaayiz si godhaa jechuudha. Eshi. Inni hojjete hin gurgure. Inni hojjete hin gurgure. Inni hojjete hin gurgurate. Inni bite immoo itti hin fayyadamne. Inni bite itti hin fayyadamne. Inni fayyadame immoo akka itti fayyadame hin beeku. Wanti kun maalidha? Kalaqa. Kalaqa? Irra deebii yaali. Inni hojjete hin gurgurate. Inni hojjete hin gurgurate. Inni bite immoo itti hin fayyadamne. Inni bite immoo itti fayyadamne. Inni itti fayyadame immoo akka itti fayyadame hin beeku. Wanti kun maalidha? Inni itti fayyadame immoo akka itti fayyadame hin beeku. Hara naan gallee. Okay. Isinis komentii jalatti barreessaa deebisaa nama jalqaba irratti argateef badhaasaan qabaa jechuudha. Galatooma. Nagaadha? Nagaadha nagaadha. Gaaffii tokko si gaafachuu danda'a? Hin dandeessa. Okay. Arraba qaba garuu hin dubbatu. Jaamaadha ari. Arraba qaba garuu hin dubbatu. Arraba qaba garuu hin dubbatu. Lafaadha fakkaatan. Lafa? Eeshi inni argatiin jira. Isinis deebisaa yoo beektan komentii naa barreessaa badhaasa qabdu. Al tokko. Nagaadha? Gaaffii tokko si gaafachuu ni danda'a? Utuu mootummaan yookaan pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawii hunduun dura Itoophiyaa eenyu bulchaa ture? Kanaafuu gaaffii guddaadha kuni garuu. Yaali nama masitti dhufe. Mangistuu Hayilamaariyaam hin beeka. Mangistuu Hayilamaariyaam. Ayyee galatoomii. Inni argatiin jira. Isinis deebisaa komentii jalatti barreessaa yoo argattan badhaasa qabdu. Akkasumallee sababa isaa wajjiniin naakaa galata. Let me ask you one question. If you get, you will get a gift. Alright. Alright? Okay. Imagine you are in a dark room. How do you get out? If I'm in dark rooms, I can get out by finding the door. That room have not door or window. So imagine in dark room that have not window or door. How do you get out that? So does it have a roof? Doesn't have. Doesn't have? By digging the ground. Okay, thank you. Get out by digging the ground. Thank you. So he didn't get the answer. If you know, put in the comment section. I will give it for you. Thank you. Gaaffii tokko si gaafadha. Isin nagaaf. Ji'oota waggaa keessaa guyyaa 30 kan qabu ji'a meeqadha? Ji'oota waggaa keessaa guyyaa 30 kan qabu ji'a 12. Ji'a 12? Ji'a 12. Lakki nargan yaalime? Ji'a 12. Lakki nargan. Nargatiin jiranni isinis komentii jalatti deebisaa na barreessaa abbaa argateef badhaasan qaba galatooma. Brother. Nagaadha? Nagaadha. Gaaffii tokko si gaafadha. Hin danda'amu. Okay. Nama tokko qofattiidha. Nama lama walitti danda'a wanti kun maalidha? Kan hin beeku. Irra si deebi'u? Nama tokko qofattiidha.
Nama lama walitti dhufuu danda'a wanti kun maaliyaa? Yaa hin beeku dhageen beeku. Dhageessin beektu? Ayyee isinis deebisaa komentii jalaa kaa yoo beektanii badhaasa qabdu galatooma. Brother? Yes. Are you fine? I'm good. You are good? Yes. Okay, what's your name? My name is Bona. Boana. Where are you from? I'm from South Sudan. From South Sudan. Okay. I have one question for you. Welcome. Okay, thank you. The only place where today before yesterday? What is this place? The only place where today before yesterday. Yes, all right. So where is this place? Yes. I think it is only in imagination, because when I imagine now, tomorrow, that means I can remember it now before that day come. So it is only in imagination where tomorrow come before yesterday. Okay, thank you. This is good thing. So guys, you didn't get the answer. So try in the comment section. I will give you a gift. Thank you. Agartee malakee waan ta'an nu godhu. Agartee mini dhiisii qarshiin balleessinii tun jedhu qarshii balleessite amma kunoo jaartiin manaa nu ariiti. Eessa galla manni nama jala bullamoo eessa galla eessa jiraanna? Salphaadha. Salphaadha. Salphaadhaan jedhamu salphaadhaan jedhin. Na dhageessa riyaako. Ani kan si sobuuf guyyaatti soba 10 yoon sobe sobni tokkollee nu milkaa'uu dandeetti jedheeni malee waan biraatii miti. Akkasi. Anamma keessaan qabu qarshii mana kiraayii lafa fiddeefi qarshii nu kaffali. Sigaleen. Ati waa'ee qarshii haasoftaay waa'ee nyaata weessa goote yoo qarshii dhabne sibsaabii namaa hin bulla mana namaa jala hin bulla nyaata yoo dhabne garuu buluu hin dandeenyu. Akkasi. Nan hubattu ati. Kanaafuu nyaata nyaannaa maal goonu? Salphaadha. Salphaadha dhiisi. Salphaa kana natti himi. Mala ajaa'ibaa tokko fideera ammoo. Mala ajaa'ibaa. Kan ji'a tokko miti kan waggaa tokko ittiin argatuu dandeenya. Deemnee kadhanna mana akkas ilaallee mana namaa sooressa wayii gaafa arginu itti gorree achi kadhannee dursa nyaata nyaanna waa'een qarshii nattaafu. Qarshii ji'aan kaffalu dhiisnee nyaata nyaachuudhaaf manarra deemnu? Nyaattu malee jangeettu waan ta'eef. Amma hojjennee nyaachuu wayyu hojjennee qarshii argamsiisuu wayyu. Salphaadha dhiisi salphaadha. Salphaadha. Amma deemnee mana namaa sooressa ilaalle seennee yaa kadhannu. Anduufi. Na fuuldura bu'u. Mana kana waamneetu wayyu. Wayya ani beelli na ajjeesuuf. Balbala rurrukuti kaa maalee dambeelaan jiru balbala rurrukutadhu. Ati waa'ee mana kiraayii dhiiste waa'ee nyaata qofaasuuf ta'a. Maaloo boonsa na godhu du'uufanii dhuguma siin godha du'uufanii. Nagaa keeti? Nagaa. Warri manaa jiru indeeti waan daqiiqaa shaniif waa dhimma tokko mari'achiisuu barbaanne. Argachuu dandeenya? Meenuu ayyamsiifatu. Tole argitee miire warri kun musliimadha. Inni ilaalta manni isaanii mana baay'ee bareedaadha waan bareeda nuu kennuu danda'u beela keenyarraa nu baraaruu danda'u qarshiis nuu kennuu danda'u. Kanaaf maqaa jijjiirannee waan gaarii nyaannee deemuu qabna. Nyaata nyaachuudhaafis maqaa jijjiirrachuu qabna? Maqaa jijjiirranna. Nyaata nyaachuudhaaf maqaa jijjiirrachuu hin qabaan? Amma na dhaga'i. Soba yoo dhiiste yoo arras sobi kee immoo wal keessan beeku arra maqaama keenyaan deemneetu nyaata nyaannee qarshii kadhannee baana rakkoo maalii? Yaa amanii ati salphaadha. Natu fixa waan hundumaa na amani. Maqaan koo Mustafaa Kadir kan kee Muhammad Albur Rashid. Waasitti mu? Ani nyaata nyaachuudhaaf maqaa koo jijjiirradhe hin beeku. Maqaa koo sin jijjiirradhe. Amma boonsaa olaanii jedhama maqaan koo boonsaa olaanii. Na dhageessaa? Akkas taanaan maqaan koo Mustafaa Kadir jedhi na waam. Achi keessatti maqaa koo na waamtee akkanan salphisa. Ati Mustafaa Kadir Aliis ta'e maqaa keetiin si waam. Garuu wabi an nyaataaf maqaan jijjiirradhe. An jijjiirradheera nyaachuun barbaada beela'eera dararameera beelli na darare seenee nyaachuun barbaada. Nyaata. An nyaata. Seenaa jedhamtanii jirtu. Seenaa.
Nagaa tu sheek. Nagumaami. Nagaa keessanii. Akkam? Nagaadha. Assalaamu alaykum. Maaleykum assalaam. Nagaa keessanii. Nagaadha. Akkam jirtu boo? Yeroo. Taa'a. Taa'a dubirraa taa'a boo. Eessaan jirtu? Maqaa keenya siin jedha namoo? Mustafaa Kadir. Haya. Ati hoo? Boosaa olaanii jedhama. Ayyee maali? Soomana akka ta'e wallaatti ammoo akkamitti deemaa jirtu nuti agammaa mana gadi waan hin beeknu. Maal rakkattaniitu gadi baatan? Rabbumatu nu jiraachisa. Baay'ee beelofne guyyaa lammaffaarra jirra karaa deemaa jirra waan nyaannu dhabnee beelli nu dadartee jirra. Agammaa waa otoo nyaatin jirtu jechuudha. Waa tokko nyaata. Kunoo guyyaa lammaffaa keenyadha. Baadiyyaa dhufnee mana kireeffannee jiraachuu dhufnee qarshii of harkaa finnee guyyaa lamaaf waan tokko nyaatin jira. Ati Oromoo Musliim? Musliimadha. Ati Oromoo Kiristaan? Ayyee. Akkam akka wal biraa bareeddan si himuu hin danda'u wallaahi wallaahi. Oromoon ati Kiristaana, ati Musliima, ati waaqeffataa jedhee adda waliin baasu. Gaafa Oromoo Kiristaanaa fi Oromoo Musliimaa akkas waliin deemtan akkam akka wal biraa bareeddan dhuguma rabbii si himuu hin danda'u. Wanta shinnigaatu gootota Oromoo irratti raawwate ni beektumi. Magarsaa barii fa'aa gaafa Oromoo bilisa baasuuf gara Somaaliitti qajeelan diinni dhufee amantiidhaan adda isaan baasu kaanaan Oromoo taanee manaa baanee Sumaalee taanee lubbuun jiraannee hin gallu jedhanii iddoo tokkotti dhuman. Wallaahi billaahi boolla tokkotti waliin awwaalaman. Egaa maal siin jechuun barbaade mana kiyya kan sin fide amantii otoo hin taane dhiiga. Kanaafiyyuu bara galan dhuftan mucaa yoo faate aboo ijoolleen nan kaanumuu jirti waan nyaatamu gadi fidi kaa. Daddabi yaa aboo. Ati annatti siqi kaa. Achuma turii akkam ree soomanni akkam jira? Sooman jira. Sooman jira. Rabbii faa galatu. Beelaan nutti hamaate malee sooman jira. Omaa miti ni darba. Faate. Aboon irraa wuti kaa inni kun soomanarra jiraata sanaa ciinje. Hayi akkam ta'u jirti ishiin. Yaa Rabbi yaa Rabbi. Biyyuma keessa dhalattanii guddattanitti beela'u jirtu. Wallaahi kan akkanaa immoo kan akka baranaa kan argee hin beekan. Ayyee sheeki. Dhugaa dubbachuudhaaf nama akka keessanii argine hin beeku. Oromooti illee kan garaan laafni baay'eetu jira. Ulfaadhaa. Maal galata barbaachisa? Waan obboleessaa godhuun godhee bara. Shari'aan keenyallee kan nu eeyyama. Nyaannu. Nyaadhu kaati. Nurraa wusi nyaadhu. Aboo akkam ree soomanni kun akkam jira? Bareeda maan jedhu. Ni jajjabaataami? Maan jedhu. Rabbii faa galatu. Hojiin hoo maali? Ni barattu moo ni hojjettu? Nan baradha. Ayyee nan baradha. Isarraa as godhe kaa maal ta'an jiru kumaami? Lakki yaada kiyyatu Iruu qabdu kaa. Soomanarra namni jiru nyaata isaa gara rabbii qofatti qajeelchuudha malee. Astagfirullah. Aboo soomanarra jirta moo hin jirtu? Nan sooma. Soomarra jira. Aboo kaa barnoota kana isin aleelaa jirtu moo isin aleelaa jirtiree moo? Walumaa aleelaa jira. Jabaa. Uummanni marti mirgaa gaafataa inni taaddasaa birrii jedhe kan yoo hin baratiin aboo barbaade si argata. Faate waan akka ixaanaa kana fiti kaa nurraa aarsi kaa aboo. Galgala nu faana deebiin faxara. Nan deebi rakkoon qabu. Ayyee. Asumaan jira nan dhufa.
Maal taate? Waliif gabbii birrachaa jirta kan? Lakki waan Sodaatti? lakki sinin sodaanne. Ayyee. Nyaatu kan? Nan kufe. Baay'een kufe ishee galatooma. Ayyee rakkoon qabu. Faate? Kootu ka? Haa mucaalloo maal ta'uu jiru? Bishaan harkaallee bitiif? محمد أبو الأول صلى الله على محمد النور الأول صلى الله على محمد أبو الأول صلى الله على محمد النور الأول صلى الله على محمد أبو الأول صلى الله على محمد النور الأول صلى الله على محمد Ayyee ka? Yoomman tana soomanarra jirra. Inni galgala dhufee dhufaana fatanaa hafa ta'u. Hin badiina. Manni kun kan keessan namni ni karoorsa kan itti namaa guutu rabbii. Manni kan rabbii akka barbaadan koottaa waan qabu nyaadha. Isin jechuun ana jechuun isin. Na dhaga'uu jirtu? Hin badiina. Galatooma. Ayyee rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Guyyaa biraa ladii hin dhufna. Ayyee koottaa. Koottaa hin badiina. Barnoota keessanitti cima. Ayyee. Ayyee. Maalan si godhe akkas waliin jenne maallaa wayyaa du'e qaba. Haadhaan qabu abbaan qabu hiriyaa tokkicha si qofa atis akkas na goote. Mustafa. Dhiisii maqaa kee jijjiirini. Oromoon lagaan wal qoodu waan akkasiin beeku maqaa kee jijjiirin sin hin jenne. Na nyaadhee nyaatame. Agartee mini waa'ee shinnigaa dhageessee miti. Waa'ee shinnigaa waa'ee magarsaa barii Oromoon amantiidhaan wal qooda. Oromoon lagaan wal qooda. Ani wal qoodu ooman jedhe. Amantaadhaan maqaa jijjiirratta. Maanni nyaata akkasii ana sabni kan na dhibe waa'ee kee mini. Ati rakkoon qabu nyaata akkasii nyaadhee hin beeku. Mana nyaadhee hin beeku. Amma maallaaf wayya. Ana maallaaf wayya. Maal godha seeti? Saayitiin kudha tokko gaafa ta'u isaan faana deebii isuma taa'e isaan faana faxaruu qabda. Natti qoosaar taa'e. Qoosaa maali? Natti qoosaar ta'a. Mustafa. Qoosaa miti faxaruu qabda dhuftee. Salphaadha dhiisi. Salphaadha. Mustafa kadhalii waan taate ati kana booda amantii jijjiirratteetta musliima. Kottu isaan faana faxari. Maal akka gootu beektaa? Dhaga'i. Ishee tanaani. Shaayii dhugi. Buna naa wayyu? Waan inni sii danda'e dhugi. Kanaan buna dhugaa? Anaan immoo yoo qarshii qabaatte namarraa liqeeffadhu. Yoo qabaatte namarraa liqeeffadhu. Yoo dhabde Itiyoo Telekoom irraa liqeeffadhu. Yoo kun immoo sii mijachuu baate karaarra taa'e kadhadhu too. Haa ta'u garam deemta? Ani ishee tanaanan as akkasitti of rarraasa. Kadhadhu too saanduqa reeffaa bitiin awwaale. Of ajjeesta? Kan koodha kun. Of ajjeesta? Ofan ajjeessa. Na waami. Adiraa na waami. Namichi awwaalni jiru. Awwaala kootirratti argamuu baatte isin ilaala. Of ajjeesta? Ofan ajjeessa. Isaan faana faxaruu si wayyu deebite? Mustafa. Akka gootu ariifattee murteessi. Ofiisin ajjeesin. Du'e. Galgala isaan faana kottu faxarii ganama wal agar. Nan gorsin salphaadha. Murtoo mataa koo nan fudhadha salphaadha. Nan gorsin. Ani kiyya kana falli kiyya kana. Si wayyaa of ajjeesta? Nagaatti gaa. Tole galatoomii har'a waan biraas waan tokko si gaafachuu barbaadaa fedha qabdaas akka gaafatamtu. Fedha qaba. Tole akka dhageetti yoo ta'e siif abbaa manaa kee gidduu maatii kee gidduu wal dhaggeeffachuun hin jiru. Wal dheekkamtu malee namni dhaggeeffatu hin jiru kan jedhu dhagee. Wanti kun dhugumadhaa? Akkas miti akkasin turre garuu wal dhaggeeffachuun kun numa jira ture. Jalqaba irratti anatu dheekkamaa otoo waliin fuudhiin dura anatu dheekkamaa sanna dhaggeeffata ture. Utuu waliin fuudhiin si dheekkamaa isa dhaggeeffataa jechuudha. Erga wal fuutanii boodoo. Erga wal fuunee booda immoo inni dheekkamaa nan dhaggeeffadha. Erga wal fuutanii immoo isa dheekkamaa si dhaggeeffata. Ammoo maalitti turtu?
Amma manu lachuutu dheekkama ka. Okay, lamman keessattuu dheekkamaa? Eeyyuu dhaggeeffatamoo? Hollaan dhaggeeffata. Tole gaaffii tokko si gaafadhaa heeyyamamaadha. Rakkoo tokko hin qabu na gaafadhu. Tole uummanni Oromoo maal gochuu danda'eera maal gochuu immoo hin dandeenye. Okay, uummati Oromoo waan baay'ee gochuu danda'eera. Maal fa'a? Waan baay'ee gochuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf sirna gadaa akka addunyaatti kifate yuuniskootti galmeessuu danda'eera. Uummata isaa amma kana ga'u uummata bal'aa kanas barsiifachuu danda'eera. Irreecha illee waggaa waggaan ayyaaneffachuu danda'eera. Garuu waan baay'ee gochuu hin dandeenye. Maal gochuu hin dandeenye? Fakkeenyaaf yuutuubii koo sabskiraayib gochuu hin dandeenye. Tiiktookii koo foloo gochuu hin dandeenye. Kooppi liinkii isa tuquu hin dandeenye. Sheer gochuu hin dandeenye. Koomentii gochuu hin dandeenye. Waan baay'ee hin dandeenye uummata Oromoo. Tole galatoomii Atomii maal jetta? Akkuma inni jedhe uummanni Oromoo waan baay'ee godheera. Waan baay'ee immoo gochuu hin dandeenye. Wanti inni gochuu hin dandeenye beekaa isaa dhaga'uu hin dandeenye, wal dhaga'uu hin dandeenye, tokkummaa uumuu hin dandeenye. Tole yakkamaa abbaa fi haadha kee ajjeesuu kenna manta. Eeyyee nan mata ajjeese abbaa murtii nana mana. Utuun gara adabbii itti aanutti hin darbiin dura waan jettu qabda. Tole abbaa fi haadha akkan hin qabne beektanii adaba kana akkanaa xiqqeessan kabajaan isin gaafadha. Wangeelaawi. Tajaajila keessatti mudannoo qabdu. Tajaajila keessatti mudannoo qabdu. Qabu. Maal ture? Maal ture seeti? Gaaf tokko tajaajilaan tokko dhufee siin karadha naan jedhee beektaa? Galiin jedheen seenii jedheen keessummeesseen nama waaqaati jedheen wajjin kadhanna jalqabe. Amma nan dhaggeeffadhe beektaa afaan haaraa dubbata. Maal jedha seete? Siinootiraakii Ingildi Maariyaam samuuna corraaqii carqii jedha beektaa? Nan dhaggeeffadhe ammas Ingildi Maariyaam siinootiraakii samuuna carqii qorraaceedha. Isa booddee achi ka'eeni billaa mana koo keessatti arge. Nan rukutaa gaafan jedhu balbala banatee bahee duukaa fiigeen ari'ee biyyaan baase beektaa? Biyyuma bee? Sobduu akkasii kana biyyaan baase. Biyyaan baase. Kanaaf dhaamsa akkamii qabdu? Sobdoota baru beektaa? Sobdoota warri kun beektaa? Tajaajilaa fakkaatanii isa waaqayyo maal jedhudha seete? Warra irra keessaan rarroo hoolaa uffatanii keessi isaanii buutaayyeeyyii warra akkasiiti beektaa isaan kun? Warra akkasiiti. Warra akkasii kanatu ilaa isaanii gaa kan nu goomsaaru bara. Kan nu goomsaaru isaanii kanaan walitti beeka. Billaa mana keessatti argi bara. Duukaan fiige. Maal goota garuu hin dhoofne gaaf tokko nan dhaa jedhee yaada. Galatoon. Waaqa isin haa gargaaru. Irmijjaa keessan gaa'inatti tolera. Wangeelaa nagaa jirtu? Nagaa. Tiiktook irraa fooloorsi mee qabdu? Tiiktookiin maal inni? Beektanii tiiktookii sooshaal miidiyaadhaan qabdan immoo? Hin qabu. Feesbuukii hoo? Hin qabu. Maal qabdu ree? Yesuusiin hin qabu. Yesuus? Yesuus isa tiiktookii malee isa feesbuukii malee fooloorsi miiliyoona ol qabu. Isatti nama Yesuusiin hin qaba. Isa qabdaa jechuudha? Isa du'a nama oolchu sanan qaba. Ameen. Galatoon. Profeesar. Abeet. Sila mana yaalaa deemeen ture. Dookteriin balaan sirra ga'ee cimaa waan ta'eef miilli kee lammansaa muramuu qaba naan jedhee jira. Meeshaan maal na gargaartu akka beekumsa keessanitti. Akka miilli kee lammansaa citu dookteriin murteesse? Eeyyee dookterii ma jedhee. Okay. Erga dookteriin murteesse waan si gargaaru hin qabu. Garuu nama caammaa kee hundasaa sirraa bitu siin barbaada shi. Yaadde. It is finished. Hi guys. Ergaan koo kun shamarran qofaaf jechuudha. Warri kaan dabarsaa shamarran qofaaf. Shamarran jechuudha. Abbaa manaa keessan yookaan jaalallee keessan hin shakkitu yoo ta'e jechuudha. Wanta nama isinitti muqnaqudha. Namalee chiikii kan biraa qaba. Ana malee nama biraa jana jettanii yaaddu yoo ta'e akkas godha. Gaafa inni galgala galee ciisu dhaqaatii laphee isaarra ciisa. Kana booda dhaannaa onni isaatti dhaggeeffadha. Dhaannaa onni isaatti dhaggeeffadha. Atuma dhaggeeffachaa jirtanii gidduutti dhaggeeffachaa maal jettuuni abbaa manaa koo yookaan my boyfriend jettuun. Ana malee chiikii kan biraa qabdaayee jedha gaafadha. Yoo dhaannaan onni isaatii dabalee my sister yeroo kee gubaa jirta. Nama siif hin taane wajji yeroo kee gubaa waan jirtuuf tarkaanfiin taanu fudhattee akkati deemtuun barbaada jechuudha. Maloota akkasii guyyaa guyyaatti waan laannuuf follow like godhaa. Galatooma. Baga nagaan dhuftee galatooma. Gaaffii afurii walitti sitti gaafadhaa. Gaaffii tokko yoo dhabdee hojii kana argachuu dhiisuu dandeessaa jechuudha. Rakkoon qabu tokkoffaan akkas jedha. Xiyyaarri tokko dhagaa 50 baattee deemaa jirtidha. Dhagaa tokko keessaa bu'e. Dhagaa meeqatu hafaa? Dhagaa 50 baatee deemaa ture.
dhagaa tokko dhagaa 49 tofa. Waaw argatteetta. Gaaffii lammaffaan qaama kee keessaa kamtu adda? Qaama kee keessaa kamtu adda? Kuno. Right. Gaaffii sadaffaan harri kaleessa eessatti dursa? Okay, harri eessatti kaleessa? In dictionary. Galma jechootaa keessatti. Waaw, ammas argatteetta. Jaartiin tokko gaaffii afuraffaadha. Jaartiin tokko daggala keessatti deemaa jirtu duuti. Maaltu ajjeese? Maaltu ajjeese jaartii tokko? Gaggabduu. Nan gaddasa kana arganne. Okay, maaltu ajjeese ree? Okay, dhagaa sasalaa xiyyaararraa bu'eetu jaartii kana dhee ajjeese. Angelawi, nagaa keessanii? Nagaa dhabni. Walaloo sin barreessu jennaan dhagee dhufee waan tokko jedhame waan tokko. Xinnoon sii qoda na dhaggeeffadhu. Teessoo ulfinaarraa ka'ee cubbamoota gidduu buufate. Sagalecha jireenyaati inni foon uffate. Kotota cubbuu keenyaa fannoo isaarratti cinqaarse. Qulqulluu dhiiga isaan abbaatti nu araarse. Du'ee du'a mo'eetu nuu fide mandara du'aati. Qulqulluu mudaa hin qabne inni hangafa lubaati. Qulqulluu mudaa hin qabne inni hangafa lubaati. Qalbeeffadhu dubbii koo inni fagoof dhiyeenya. Yesus qofaa dhaabu karichi dhugaaf jireenya. Wow. Galatoma. Ashama akkam jirtu bagee gamtanii guyyaa har'aa geessan jecha guyyaa har'aas firaankii miti guyyaa har'aa kan isinii qabadhee dhufee nama guyyaa ayyaana waggaatiin wal qabate kennaa wayii kennuufidha. Garuu kennaa kana kan hin kennuuf namni qarshii kana tilmaama isaa argate qarshii kana hin fudhatachuudha. Achumaan baga geessan isiniin jedheera galatoma. Kottaa. Yoo gaaffii sana argatte badhaasa qabda jechuudha. Eeyyamamaadha. Maqaan keenyu jedhama. Tole gabbisaa qarshiin kun meeqa akka ta'e tilmaamiti. Qarshii kana yoo barte hin fudhatta jechuudha. Sagalee kee ol qabi. 2,800 lakkaa'e. Yoo amma ta'e hin fudhatta jechuudha. Kuni meeqaaf dhabdere? Hayya galatoomi. Tolee gaaffii wayii si gaafadha. Achii sin badhaasaa jechaadha. Badhaasa kana si badhaasu garuu naa gaaficha bartu. Tolee qarshiin kun meeqa ta'a jettee tilmaamta? Tilmaama? Qarshiin kun egaa naannoo kuma lakkaa'u? Lakkooftee miti kaa amma tilmaamtee amma qarshii kana fudhatta yoo argatte. Tilmaamaan kuma 2,500. Hayyee lakkaa'e. Wal keessa wallahi Tolee meeqadha? kuma 4,300. Kuni meeqaaf dhabdere? Mana birrii 5 fi Gaaffii badhaasa qabu si gaafadha. Maqaan kee jedhama. Sagalee kee ol kaasi. Maqaan kee Bantiidha. Tolee qarshii kana tilmaamta. Baga geesse baay'ee. Ayyee qarshii kana tilmaamta. Qarshii tilmaama kana yoo argatte hin fudhatta. Yoo dhabde immoo ayyaana gaarii siin jedhee si gaggeessaa jechuudha. Tilmaami meeqadha? Mee ol qabi kaa xiqqoo shiroo gasa. Kunoo? Qarshichi 4,500. 4,500? Hayyee lakkaa'e. Taanaan achumaan fudhattaa jechuudha. Afurii yaanii. Annaa beera waan ta'eef birrii 5 dhabsiise. Hayyee maqaan keenyu jedhama. Maqaan koo Yoosef Kumanaa jedhama. Atoo. Obseeraas Warqinaa. Obseenaas? Warqinaa.
Tole, qarshii kana ayyaanaaf qarshiin sin barbaachisamoo kan? Badhaafamuu yoo barbaadan qarshii kana tilmaamaatii ta'e qarshii kana fudhadhaa. Yoo dhabdan garuu nagaan isin gaggeessaa jechuudha. Tilmaami. Kuma afur? Atoo. Ana qarshii 3,000. 3,000? Lakkaayi. Lakkaayi. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a. Aduh, abis kan? Kuma afur hin jedhe. Ati kuma afur jette ayyee lakkaayi. Lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii afur kudha shan kudha ja'a kudha torba sagal digdama shan lama kuma afurii dhibba tokko birrii shan. Maal sitti dhagahame? Kuma birrii dhibba lama shantama bichaan hir'ise egaa. Kanaaf dhabdee kan jedhamu Akaayoo deemne. Akaayoo deemne akkasii. Ayyaana gaarii. Itti dhiyaateera garuu ani waan maqaa duufaayini ayyaana gaarii ishee. Qarshii kana tilmaamiti. Tilmaama isaa argattee hin fudhatta. Qarshii meeqattee tilmaamti? Shibbiru. Qarshii meeqattee tilmaamti? Kuma sadii? Lakkaayi. Hin arganne? Hayyee waasii badhaasuun barbaade maqaan kan jedhamu Eeliyaas. Hayyee Eeliyaas qarshii kana tilmaamiti. Qarshii si barbaachisa miti? Si barbaachisa? Maaliif miti barbaadu? Hayyee ganaa barbaadaa jirta. Waan baay'ee qabdanitti fakkaata. Qarshii kana tilmaamiti. Tilmaama isaa argatte hin fudhatte. Akkaan qabachuu danda'a? Hayyee. Lakkaa. Lakkaa? Hayyee. Kuma shan? Meeqattee tilmaamtaan jedhee bara? Kuma shan jedhee nan tilmaama. Kuma shan jettee tilmaamtaa? Kuma shan guutaa kun? Isti lakkaayi. Seeraan kaameraan si ilaalaa. Qarshii kuma shan jetteetta? Hayyee. Kuma afuridha. Kanaaf meeqaaf dhabde? Sadii. What? Sadii. Tole galatoomi. Egaa galatooma uummata keenya haala kanaan guyyaa har'aa kana dabarsineerra baga ayyaana bara haaraatiin nagaan isin ga'e sun jedha. Guyyaa gaarii ayyaana gaarii bara gaarii isiniif haa ta'u bara ittiin milkoofna isiniif haa ta'u biyya keenya nagaan nuuf haa godhu. Run. Jaarsi dhuguma seetu. Jaarsi qaaniin beeku. Wayyoo wayyoo wayyoo. Wayyoo.
ጃኬት ሰለክቷል ከኋላ ምን ሆነ? ወይ አውልቄ ወደ ቦታ ቆራጣ ቀይ ማለት እኔ ነው አላንቦ ማልን ተይ ወይ አውልቄ ለዛ ማልን ባታ ልብስሽን አስተካክል እሺ ልብስሽን አስተካክል በጀርባ እሺ ማለት ያፈዱ ወያ ፈደራ ዱጋ ማለት ልብስሽ ከኋላ ቀይ ቀለም ተቀብቷል። ልብስ ቀለም ይዱዋላ ቀለም ልብስሽ ወይ ገሬነሽ እንጅሩ ጀላን ቀቡ ጀላን ቀቡ የነ ሰፈር ዱም ከነዳ እጅና እሰሪው እሺ ወገብሽ ላይ እሺ ይሄ ሰራገሩ ማን ከሰን ፈጎራ በቃ ቀስ እያልኩ መጣና ንገራት ቀስ እያልኩ መጣለሁ ፈጎራ ማን የቤት ስትደርሺ ትሰጪኛለሽ ነው እኮስ ናሄ የት ነው ቤትሽ? ወደዛ ነው። በጣም ይርቃል? አዎ ደስተሽ ኡፈታ መነከም ቤኩን አንተ ወደ ላይ ነሽ ትግል ማርክ አቶ ማለት ፈጠረ ቦዴ ወራኮን ጋር ነው ተንቲቀም ወራቀት እንደዚህ አይደል እጁ ሰሪ እጁ አርከሳተማ ታጣለው ጎዲ ቀለም ነው ይፈጠራል ጎዲ ፊቆት ያለው ነው እላ ኮት ገረዝ ጀረ ማን ኮፒ ኮጅራ ነይ በቃ አብራችሁ ሂዱና አብራችሁ ሂጂና ከት ፍራንኪዳ ወይ ገለቶሚ ሃዶኮ ነማ ጋሪ ተቆ አርገጤን ጅራ አረጋ ነማ በዳሳ ፍለቱራ ባቄ ገለቶሚ namni mudaa walirratti ilaaluurra mudaa walirratti ilaaluurra mudaa walitti himanii yookiin waan ittiin nama gargaara yoo jiraate gargaaruun gaariidha badhaasa qabda na bira galatoom ምንድነው ግን ቤተ ሽሮቅ ነው ብለኸኛል እኮ አረኔ አይደለም እኔ አመሰግናለሁ እና badhaasa qaba badhaasa keessaa fudhachuu dandeessa saaqxee jechuudha Tokko duwwaadha. Isa kan namni biraas jira galatoomi. Baay'ee galatoomi.